Ministeerri qonnaa barana biqiltuu biiliyoona 7.5 dhaabuuf karoorfame keessaa haga ammaatti biqiltuun biiliyoonni 4 dhaabamuu beeksise. Mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila lammummaa seeraan tumuun akka humna misooma cimaatti hojii irra oolchaa jira jedhe. Harka fuuni daawwattoota keenya jaallatamoo jalqaba irratti kan daawwattan oduu ijoo keenyaa ture amma immoo gara bal'inaatti isiniin ceesisa. TV waliif irraa oduulee isaatii kanaaf qindeeffanne kan isinitti himtu ammoo an kennaa darajjeeti. Haga xumuraatti nu waliin tura. Ministeerri qonnaa barana biqiltuu biiliyoona 7.5 dhaabamuuf karoorfame keessaa haga ammaatti biqiltuun biiliyoona 4 dhaabamuu beeksise. Hooggantoonni fi hojjettoonni ministeera qonnaa fi dhaabbileen waamamtoota ministeerichaa laga Xaafootti sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabaniiru. Saganticha irratti ministeerichaa Dr. Girmaa Amanteen akka jedhanitti sagantaa ashaaraa magariisaa baranaan biqiltuu biiliyoona 7.5 dhaabuuf karoorfameen sagantaan dhaabbii biqiltuu baatii waxabajjii eegalamuu yaadachiisaniiru. Karoora qabame keessaa haga ammaattis biqiltuun biiliyoonni 4 dhaabamuu dubbataniiru. Karooricha yeroowwan hafanitti milkeessuun akka barbaachisu kan hubachiisan Dr. Girmaan biqiltuuwwan dhaabuutti dabalataan eeguu fi kunuunfamuu akka qaban dhaamaniiru. Biqiltuuwwan ejersaa, koosoo, aappilii, burtukaana, loomii, gaattiraa, birbirsa, zayituunaan faan dhaabamuu ibsuu isaanii ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa ganamaa uummata Oromoo keessaa kan madde tajaajila lammummaa seeraan tumuun akka humna misooma cimaatti hojii irra oolchaa jira jedhame. Uudii Musaa dabalata qaba. Barruun gama kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimma tajaajila lammummaa irratti maxxane tokko tajaajilli lammummaadhaa duudhaa ganamaa uummata Oromoo akka ta'e ifatti kaa'etti jira. Badhaadhina dinagdeedhaa biyya irra geessee jirtu kana gama fuula duratti daran tarkaanfachiisuudhaan badhaadhina roga maraa milkeessuudhaaf humna mootummaa qofaan kuufamaa fi fedhii misoomaa kaleessaa fi gaafii guddina dinagdeetii fi guddina saayinsii tekinooloojii dabalatee guddina roga maraa mirkaneessuu waan hin danda'amnee fi waan hin yaadamne waan ta'eef uummanni gama tajaajila lammummaatiin walitti gurmaa'uudhaan hamma humna isaatitti tajaajila lammummaa irratti bobba'uudhaan jijjiirama qabatamaa naannawa isaatitti fiduu kan danda'u ta'uu kominikeeshinichi barruu tanaan bal'inaan kaa'eeti jira. Karaalee humni uummataa ittiin sochii hunda galeessa mootummaan taasisaa jiru tumsuudhaan badhaadhina dinagdee biyyaa mirkaneessuun danda'amu keessaa tokko ammoo hirmaannaa uummataa cimsuudha kajee barruun kominikeeshinii Oromiyaadhaa kun mootummaan naannoo Oromiyaatis duudhaa ganamaa uummanni Oromoo qabu keessaa kan maddee jiru tajaajila lammummaadhaa seeraan tumuudhaan akka humna misoomaa cimatti hojiirra oolchaa kan jiru ta'uu kaa'eeti jira. Eega tajaajilli lammummaadhaa labsamuudhaan hojiirra naannoo Oromiyaa keessatti oolu eegaleen asitti ammoo hojiiwwan gurguddaan maallaqa guddaa mootummaas baasisiisuu danda'an hafuudhaan hojiiwwan misoomaa biraa kan itti hojjetamaa jiranii fi gama kanaanis ammoo qusannaan hedduun raawwatamee jiraachuu barruun kun kaa'etti jira. Hojiin tajaajila lammummaa maallaqa qusachuu bira dabruudhaan ammoo uummata biratti miira waliin hojjechuudha, miira misooma biyyaatii fi miira jaalala biyyaa, miira waloon jiraachuudha, miira gamtaan jiraachuudha kana biras achi tarkaanfachuudhaan ammoo miira naannoo ofiitirratti fedhiidhaan kafaltii takkaan maleedhaatti hojii misooma garagaraati irratti hirmaachuudha, hojii deeggarsa garagaraa irratti hojjechuudha, akkasumas ammoo yeroo rakkoodhaa wal bira dhaabbachuu fi waliif birmachuu aadaa godhachuudhaan uummanni aadaa wal bira dhaabbannaa garmalee gabbifatee jiraachuu kominikeeshiniin Oromiyaa barruu tajaajila lammummaa irratti fuulleeffachuudhaan toora fuula Facebook isaatiin maxxanse kanaan kaa'eeti jira. Kanaanis ammoo aadaan yeroo rakkoon namtolcheetii fi rakkoon uumamaa dhufte deeggarsa alaa eeggachuudha hir'atuudhaan lammiiwwan ala eegurraa humna qabaniin gamtaadhaan wal bira dhaabbachuun akka aadeeffatan godhuun danda'amee jiraachuu kominikeeshinichi ibseeti jira. Hojii tajaajila lammummaatiin ammoo manni harka qalleeyyii hedduun naannicha keessatti ijaaramee jiraachuudhaa fi manni harka qalleeyyii hedduun ammoo suphamee jiraachuu akkasumas ammoo riqichi garagaraa ijaaramee jiraachuudhaa fi ijoolleen maatii harka qalleeyyii irraa dhalatan deeggaramanii jiraachuu akkasumas ammoo dhiinni hedduun arjoomamee jiraachuudhaa fi biqiltuu miiliyoona hedduutti lakkaa'amu dhaabbatee
raawwatee jiraachuu ibsuudhaan barruun koominikeeshiniidhaa kun lammiileen sababa garaagaraatiin qe'ee isaaniitirraa buqqa'aniifis ammoo hongeedhaan akka miidhamneef dabreetis ammoo balaa garaagaraatiin lammiiwwan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an kunniin akka miidhaa adda addaatiif hin saaxilamneef toora garaagaraatiin deeggarsa barbaachisu lammiiwwan gama tajaajila lammummaatiin taasisuufiidhaan lammiiwwan kanneen hirkattummaarraa baraaruu danda'ame akka jiru ibseetti jira. Walumaa galatti barruun koominikeeshiniin Oromiyaa tajaajila lammummaa irratti fuulleeffachuudhaan maxxanse kun hojiiwwan hedduun hawaasa miiliyoona hedduutti lakkaa'aman hirmaachise naannoo Oromiyaa keessatti hojjetameeti jira jeetti jira. Hojii kana ammoo hawaasni gammachuu guddaa itti qabaachuudhaa fi inisheetiiviiwwan kunniin ammoo rakkoo lammiilee hedduu waan fureefis cimee akka itti fufuuf lammiiwwan biyyattiidhaatis taanaan lammiiwwan naannoo Oromiyaadhaa fedhii olaanaa akka qaban addeesseetti jira. Mootummaanis ammoo hojii kanaaf waggaa waggaadhaan karoora baasuudhaan babal'ina hojichaa irratti roga malaan fuulleeffachuudhaan sochii taasisaati jira kajee koominikeeshiniin Oromiyaadhaa barruu isaa kanaan bara kanas hojiileen tajaajila lammummaatiin hojjetaman adda ba'uudhaan godinaalee magaalotaa fi manneen hojii mootummaa hunda keessatti bal'inaan hojjetamaa jiraachuu isaa ifoomseetti jira. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti humnoonni hidhattoota finxaaleeyyii faannoo haleellaa lammiiwwan nagaa irratti raawwataniin miidhaa qaqqabsiisanii jiru. Liyaa Taaddasa qindeeffattee jirti. Haleellaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda Wiyyee Jibilaal jedhamu keessatti raawwatameen namoonni nagaa 10 ajjeefamuu ifoomeeti jira. Haleellaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 9 2016 wiixata galgala bakka jiraattonni gandichaa gariin hirribarra jiranitti kan raawwatamedha. Yaa'iin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa tibbana baasiin godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waxabajjii keessa haleellaa qaamolee hidhataniin raawwateen namoonni baay'ee ajjeefamuu fi kaan ammoo ukkaanfamanii fudhatamuu beeksiseeti jira. Jiraataa ganda sanaa kan ta'an BBC'tti akka himanitti abbaa isaanii dabalatee miseensonni maatii isaanii 3 haleellaa kanaan jalaa ajjeefamuu himuun ganda isaanii kanatti haleellaan hidhattootaan raawwatamu inni miilanaa lubbuu hedduu kan galaafate haa ta'u malee kan jalqabaa miti jedhan. Haleellaan kun meeshaa waraanaatiin kan deeggarame akka ta'e kan himan jiraataan kun ganama hafteen rasaasa fayyadamanii qe'ee keessatti baay'inaan mul'achuus himaniiti jiru. Haaluma wal fakkaatuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti lakkoofsi namoota ajjeefamanii fi butamanii dabaluu yaa'iin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Horroo Guduruu Wallaggaatii fi Arsii Bahaatti waxabajjii keessa haleellaa raawwateen namoonni baay'ee ajjeefamuu fi kaan ammoo ukkaanfamanii fudhatamuu ifoomeeti jira. Dhaabbatichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 11 2016 ibsa baaseen godina Arsii Bahaa aanaa Shirkaatti humnoonni hidhatan waxabajjii 6 haga 23 2016tti gandoota garaagaraa keessatti haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamaniiru jedheeti jira. Dabalataanis namoonni 20 ol butamanii achi buuteen isaanii akka hin beekamnee fi namoonni danuunis haleellaa raawwatamuu sodaachuun naannoo gadhiisanii adeemuuf akka dirqaman ibseeti jira. Akkasumas gandoota 2 godina Arsii Bahaa aanaa Heexosaatti argamanitti hidhattoonni haadhaa fi abbaa yoo ajjeesan namoota 3 immoo butanii baduu fi jiraattonnis qe'ee isaanii irraa buqqa'uu odeeffachuu dhaabbatichi himeeti jira. Haaluma wal fakkaatuun naannichatti godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu aanaa Abee Dongoroo Amuruuf Jaartee akkasumas Shawaa Lixaatti immoo aanaa Ammayyaa Noonnoo fi Maccaatti walitti bu'iinsa waxabajjii 20 haga 30 bara 2016 humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota naannichaa keessa sosocho'an gidduu tureen miidhaan gaheera jedheeti jira. Walitti bu'iinsa kanaan lakkoofsi namoota ifattiin ibsamne irratti ajjechaa ugguruu fi butanii dhabamsiisuun raawwateeras jedheeti jira. Hawaasni naannichaas dhumaatiif dararaa olaanaaf waan saaxilameef qe'ee dhiisee buqqa'uuf dirqamuu beeksiseeti jira. Qaamoleen mootummaa federaalaa fi naannoo badiiwwan naannoo isaanii keessatti raawwatu kana dhaabsisuuf sadarkaa barbaadamuun sochii hin goone jechuun qeeqee jira. Kanaanis rakkinichi babal'ataa uummata rakkoo jabaarra buusaa jiras jedheera. Dhaabbatichi gochaawwan lubbuu fi nageenya namoota hedduu balaarra buusaa jiru jedhe kana aangawoonni federaalaa fi Oromiyaa nageenyaa fi tasgabbii lammiilee dirqama kabachiisuu waan qabaniif dirqama kan akka ba'anis waamicha taasiseeti jira. Hoduma wal fakkaatuun finxaaleeyyiin faannoo Gondar gama lixaa keessatti haleellaa raawwate jedhameen miidhaan dhaqqabuu isaa gabaasni naannicharraa bahee jiru addeessee jira. Naannoo Amaaraa Gondar gama lixaa aanaa Qoaraatti haleellaa hidhattoonni faannoo ganda jiraattonni dhalattoota Agawuu keessa jiraatan irratti raawwataniin lammiiwwan 10,000 ol buqqaafamuu isaanii aangawoonni naannichaatii fi buqqaatonni himaniiti jiru. Finxaaleeyyiin haleellaa hamaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatan jedhame kanaanis daa'imman dabalatee jiraattonni lakkoofsi isaanii sirriitti hin baramne ajjeefamuu isaanii akkasumas manneen jireenyaa hedduun gubachuu namoonni ijaan argan himaniiti jiru. Tuutni finxaaleeyyii hidhattoota faannoo naannoo Amaaraatti alattis waggoottan darban keessa naannoowwan olla naannichaan waldaangeessan lo'anii seenuudhaan yeroo garaagaraatti lammiiwwan nagaa galaafachaa turuun isaanii ni yaadatama.
Itoophiyaa, Keeniyaa, Yuugaandaa fi Sudaan kibbaa to'annoo fi ittisa dhukkuboota beelladaa daangaa ce'an irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Beenyaa Shiramuu dabalata isaa akka taanutti simbiraan ga'a. Biyyoonni Afrikaa kanneen akka Itoophiyaa, Keeniyaa, Yuugaandaa fi Sudaan kibbaa biyyoota ollaa daangaa waliin qooddatanidha. Biyyoonni Afrikaa arfan kunneen haala to'annoo fi ittisa dhukkuboota beellada daddarboo daangaa ce'an irratti waliin hojjechuuf waliigaltee isaan dandeessisu Finfinneetti waliif mallatteessanii jiru. Abbaan taayitaa misooma mootummoota baha Afrikaa yookaan IGAD ibsa baaseen waliigaltichi sakatta'iinsa dhukkuba beelladaa talaallii fi waljijjiirraa odeeffannoo waliin gaggeessuuf kan isaan dandeessisu ta'uu beeksiseera. Walta'iinsi waliin hojjechuu biyyoota arfan of keessatti hammate kun daangaa qaxxaamuraa karaa moojaa irratti hundaa'uun ittisa dhukkuboota beelladaa fi to'annoo daldala beellada seeraan alaa ittisuu irratti gumaacha olaanaa kan qabu ta'us ibseera. Kaayyoon hojii waliigaltee kanaa inni duraas carraa beelladoonni dhukkubaaf saaxilamuuf qaban hir'isuu fi dhukkuboota sababa nyaataa fi haala jireenyaatiin uumamuu danda'an ittisuuf ta'uunis eerameera. Dabalataanis dhibee beelladaa naannoo daangaatti uumamuu ilaalchisee odeeffannoo wal jijjiiruun dhibeen kun osoo hin babal'atiin murtee waloo si'ataa fi bu'a qabeessa ta'ee dabarsuuf waliigalteen kun kan gargaaru ta'uunis simameera. Haala adeemsa dhibeewwan daangaa ce'an ilaalchisees odeeffannoon sirrii fi amanamaa ta'e daldala beelladaa sirreessuu fi daldaltoota irratti amantaa akka dabaluuf ni gargaaras jedhameera. Giddugalli naannoo horsiisaa fi misooma beelladaa IGAD Itoophiyaa, Keeniyaa, Yuugaandaa fi Sudaan kibbaaf deeggarsa teeknikaa taasisuun odeeffannoo dhukkuba beelladaa daangaa ce'an wal jijjiiruun hojiirra oolchuuf deeggarsa teeknikaa taasisaa akka tures simameera. Haala kanaan biyyoonni kunneen wixinee bu'uura seera wal jijjiirraa odeeffannoo dhukkuba beelladaa daangaa qaxxaamuraa bara 2023 raggaasisuun isaanii IGAD beeksiseera. Biyyoota miseensa IGAD keessatti lukkuu dabalatee qabeenyi beelladaa miiliyoona 532 ol ta'an kan jiran yoo ta'u irra caalaan isaanii naannoo horsiisee bultootaa gogiinsa qabuu fi walakkaan isaanii immoo jiidha qabu keessatti akka argamanis ibsameera. IGAD walgahii horsiisa lukkuu baha Afrikaa irratti xiyyeeffatee adoolessa 9 bara 2016 Finfinneetti geggeessee akka tures kan yaadatamudha. Namoonni seeraan ala boba'aa gurguraa turan 22 to'atamuun isaanii ifoome. Naannoo Hararitti namoonni seeraan ala boba'aa dhoksuun gurguraa turan 22 to'atamuun koomishiniin poolisii naannichaa beeksise. Koomishinarri ittaanaa damee qorannoo yakkaa koomishinichaa Ramadaan Jibriil akka ibsanitti qorannoo aanaalee naannichaa hundatti taasifameen boba'aa liitirri 1518 bakka dhokfamanii to'atamuu ragaan koomishinicharraa argame ni mul'isa. Daldala seeraan alaa boba'aa kana keessatti buufataaleen boba'aa hirmaachuu eeranii fuulduratti qorannoon barbaachisaan taasifamuun tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu mirkaneessaniiru. Hojiin to'annoo fi hordoffiis cimee akka itti fufu akeekaniiru. Guutuu addunyaatti rakkoo siistama IT mudateetiin dhaabbileen garaagaraa rakkachuun gabaafame. Guutuu addunyaatti rakkoo siistama IT yookaan teeknooloojii odeeffannoo mudateen dhaabbileen garaagaraa rakkachaa jiraachuun gabaafameera. Rakkoo sirna IT guutuu addunyaa mudateen baankiiwwan, dhaabbilee miidiyaa fi daandiiwwan qilleensaa biyyoota adda addaa keessatti argaman hojii dhaabuuf dirqamuun gabaafameera. Kanneen akka daandii qilleensaa Siwiidin, Yuunaayitid Eerlaayinii balallii kan dhaaban yoo ta'u, marsaariitiin garee daldalaa London Stock Exchange rakkoo wal fakkaataan mudachuun barameera. Dabalataanis daandiin xiyyaaraa Ameerikaa sababa rakkoo sirna IT kanaan wal qabatee balallii addaan kutuu beeksiseera. Daandiin xiyyaarichaa rakkoo kana furuuf hojjechaa akka jirus ibseera. Kana malees chaanaaliin oduu Sky News UK keessatti tamsaasa dhaabuun gabaafameera. Dhaabbanni Microsoft rakkoo mudate kana furuuf tattaaffii taasisaa akka jiru ibseera. Haa ta'u malee sababni addaan cituu kanaa haga ammaatti hin beekamne jechuun BBC fi Sky News gabaasaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun kan si waliin turte an Kennaa Darajjeeti. Qophiilee Waliif TV afaan biroo waliin yeroo gaarii.